Kenya history Oromia media Oromoo dha takka walumaa galatti jechuudha OMN osoo hin taane eegalarraa amna fudhannee arraas geenye viidiyoo isin garsiisu please nuuf daawwadha. Egaan viidiyoon kun akkuma beekamu afaan Oromoodha jechuudha karaa miidiyaatiin eessaa eegalee eessaa akka gahe kan Hararis dabalatee kan Moqodishoo akkasumas immoo OMN keenya sarraa kanas dabalatee jechuudha eessarraa eegale eessa jira kan jedhu joornaalistoonni keenya kan OMN keessa dalagan waaf nu qopheessan jira jechuudha isa kana erga laalleen booda mootuu walitti deebina turtii gaarii. Baga hundeffama waggaa tokkoffaa Oromiyaa Media Networkin geessan. Oromiyaa Media Network har'a bakka kana ga'uuf namooti yeroo duraatiif sagalee uummata Oromoo qilleensa irratti baasuuf wareegama baasan hedduudha. Dhiibbaaf hacuuccaa afaan aadaa fi seenaa Oromoo irratti mootummoota Itoophiyaatiin raawwatamaa ture kan laayyoon turre. Keessumaa afaan Oromoo dhiibbaa irra turerraan kan ka'e afaan miidiyaa ta'uuf rakkoon keessa darbame salphaas miti. Boodatti deebine seenaa miidiyaa Oromoo yoo laalle seenaa guddina miidiyaa afaan Oromoo keessatti kan dursee dhalate raadiyoodha. Wanti qabatamaatti barreeffamee lafa taa'e tokko jiraachuu baatuyyuu namoota akka jedhanitti bara 1935 fi 36 keessaa wayita Xaaliyaaniin Itoophiyaa weerarte sana yeroo duraatiif afaan Oromoo raadiyoodhaan akka darbuu jalqabatu dubbatama. Namooti beekan akka jedhanitti yeroo sanatti hacuuccaaf jibbiinsa afaan Oromoo irratti sirnoota mootota biyyattiin raawwatu Xaaliyaaniin dursitee waan hubatteef biyyattii qoqqooddee bituuf akkasumas bulchiinsa mootummaa Haayile Sillaaseetti kan mufate uummata Oromoo matumaa sirna Haayile Sillaasee jibbisiisuuf akka ta'e namooti kun ni dubbatu. Kanaafis bakka itti buufati Xaaliyaanii jabaa ture godina Jimmaatti sagantaa raadiyoo afaan Oromoo jalqabdee jedhu. Xaaliyaaniin dantaa mataa ofiif afaan Oromootiin sagantaa raadiyoo haa jalqabdu iyyuu malee seenaa miidiyaa Oromoo keessatti garuu dhakaa bu'uuraa keessee darbiteetti. Tamsaasi sagantaa raadiyoo afaan Oromoo godina Jimmaarraa darbu kun yeroo sanatti guutummaa biyya Itoophiyaa keessatti dhaga'amuudhaa baatullee Oromiyaa dhihaa keessatti bal'inaan akka dhaga'amaa ture ni dubbatama. Maqaa moggaasa raadiyoo sanaas Centro Radio Voce Galla Sidama jedhamee akka waamamaa ture ragaaleen ni mul'isu. Haa ta'utii garuu mootummaan Haayile Sillaasee yoo jireenya baqaarraa gara biyyaatti deebi'u afaan Oromootiin raadiyoon jalqabamuu dhagahanii baay'ee mufatanii jedhan. Boodas otoo hin turin akka cufamu ajaja dabarsanii cufsiisan. Meeshaan raadiyoona sanaaf oolaa tures buqqa'ee gara Finfinneetti geessamuun sagantaa afaan Amaaraatiif akka oolfamu taasifamee jedhani. Ragaalee biroon akka mul'isanitti ammoo namooti akka Mahammad Rashaad faa biyya Masir magaalaa Kaayiroo keessatti sagantaa raadiyoo afaan Oromoo jalqabuuf daran ifaajan iyyuu dhiibbaa sirna bulchiinsa mootummaa Haayile Sillaaseetiin otoo ittiin milkaa'in akka hafanidha. Haala kana keessatti Soomaaliyaan walabummaa ishee gonfattee waggaa lamaan booda bara 1962 yeroo duraatiif sagantaan raadiyoo afaan Oromoo magaalaa Moqdishoorraa jalqabe. Wayita sanatti yeroon qilleensa afaan Oromoo daqiiqaa 5 waan tureef irra jireessa sagantaaleen raadiyoo sanarratti darban dhaadhessaa fi oduu warraaqsa uummata Oromoo onnachiisan turani. Raadiyoon Moqdishoorraa darbu kun uummata Oromoo keessumaa Oromiyaa gara bahaa jiraniif dhiibbaa sirni bulchiinsa mootummaa Haayile Sillaaseetiin irra ga'u waan akka gaariitti hubachiisaa tureef sirna sanatti gufuu guddaa ture. Keessumaa gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo dabalatee afaan aadaa fi seenaa Oromoo hacuuccaan ga'u waan raadiyoo sanarratti darbuuf mootummaa Haayile Sillaaseef dhukkubbii mataa ture. Namni raadiyoo sanarra hojjechaa turaniif har'allee lubbuun jiran obbo Abdii Huseen akka Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanitti daqiiqaan muraasni odeeffannoo ga'aa laachuuf waan baay'ee xiqqaattuuf walleelee uummata Oromoo dadammaqsan akka dhaadhessaa turan dubbatu. Sirbii zabana sun dubbifnu sirba Oromoo jenna nuti. Sirboota gurguddaa jira. Sirboota zamana sun keessa jiru ummata guddaadhaaf bu'aa argamsiisee jira. Maal faa jedhamu ture yooniin sirboota san keessa na hayyamtee sii tuqe. Tuqin danda'ama. Zabana sun manguddoon jirtu ni beeyti bilisummaan aannanii gadoon gaafa gaafa tiruun andaraafa cinaachatti baatii ciniisitti taatii kan jedhu Abdullaahi Arusii taphattus ni jira. Sirboota adda addaatii jira. Sirbi biraa mallee zabana san keessatti abbaan lafaa ummata waan cinqeefi nuti wanni itti gargaaramnu
ummanni dammaysuuf ummata dammaysuuf dachii teessan masnoo teessan kan irra taa'u aduwwii keessanii yaa obboleeyyan lafaa hirriibaa ka'aa jechuudha. Obbo Abdii Huseen akka jedhanitti Somaaliyaan yeroo sana dantaa uummata Oromoo tiksuuf osoo hin taane abjuu lafa Oromoo qabachuu waan qabduuf sanaaf jecha sagantaa afaan Oromoo jalqabdee jedhu. Haa ta'u malee jedhan Obbo Abdiin akkuma sareen otuma beennuu huubaa wajjinii jettu nutis keessa yaada isaanii utuu beennuu daqiiqaa xiqqoo qabnu sana keessatti uummata keenya dammaqsuu irratti fuulleffannee jedhan. Meeshaa waraanaa fudhatanii diina biyya keessa jiruun loluudhaaf maqaa kana moggatti dhiisanii isaan karaa biraatiin odoo beektuu akkumaan reebsi himetti loluu turan ummanni. Ummanni Oromoodhaa jalqaba namni gariin namni karaa adda addaatti fudhata. Namu hiikkaa inni fedhette haa hiikkatu. Laakiin ummanni zamana sun lolee ummata Oromoo miidhaa ummata Oromoo irra jirtuuf lole. Achi booda bilisummaa dhufe namni karaa bilisummaa itti dhagaamee waraana seenee ka meeqaatam dhumee bishaanitti dhumee bofni ciniinee meeqaatam eega namni kun hundi dhume. Boodatti ummanni waan bilisummaa jedhu isaan keessa dhufe. Maa Somaalee abboon hunjaan jedhee ka aaree deebi'ee biyyatti galeellee ni jira. Nuti Oromoodha. Maan hunjaa jedhee biyyatti galee qawwee fudhatee karaa biraatiin bilisummaa seenes ni jira. Ka dadhabe manguddoon akka kiyyaafaan kaachitti hafee zabana saniin baana ni jiran. Kanaafi kana fakkaatuutu jira malee Oromoon zabana sunii namni abbaan fedhe karaa fedhetti haa hiiku malee sosossoohina ummata Oromoo warri dura jalqabeehu isaani karaa fedhaniin haa fuudhan malee karaa fedhaniin qawwee haa kaasan malee ummata karaa Soomaaliyaa deemen siin jaan. Soomaaliyaan bu'aa Oromootiif hin dhaabne. Bu'aa mataa isiitiif dhaabde. Akkumaan asiin duratti siin jeetti biyya adda addaa himatti. Biyya Ogaadeen himatti, biyya Keeniyaa inaftii jaaniin himatti. Kana keessa isiin nama arkattee humna nama arkattee ittiin faayideeffachuudhaaf haa ta'u malee raadiyoonni Mogadishoodhaa ummata Oromootiif bu'aa gurguddaa irra kenne. Ummata Oromootiif bu'aa gurguddaa irra kenne. Siyaasaan isiin deemattuun tabiraati. Namni yeroo duraatiif raadiyoo Mogadishoo sana jalqabe akka Obbo Abdii Huseen dubbatanitti Ayyuub Abubakar ture. Ayyuub Abubakar mee nama akkamii ture? Namni oduu zabana sunit dabarsuu ture Rabbiin rahmata haa godhuufiin ja'ammallee itti deebseeti Ayyuub Abubakar jaaniin. Waraana ture, matwaalaqaa ture, carcar ciro magaalaa jaaniinitti dhalatee raadiyoona Soomaalii saniin hoggaa ummata Itoophiyaatiif dhaamsa dabarsu nama lolu fakkaata. Leenca lole harkitee akkasitti dubbachuu tura. Sodaaf naasuu sirna sana mudaterraan kan ka'es mootichi Haayile Sillaasee gaazexeessaa yeroo sana raadiyoo sanarra hojjechaa ture Ayyuub Abubakariin ajjeesisiise. Samii fi dachiin biyyatti itti garagaramnaan keessaa karaa Baaleetii fi karaa Nageelleetii fi karaa Harar kanaan dachii fi samiin itti garagarraan maal haa hojjennu waliin jaan. Zabana sanitti Oromoon waan barumsa hin qabneef nama achii oduu odeysu yoo ajjeefne afaan Oromoo kun ni dhahamaa miti yaada jedhu qabaachuu turan. Yaada sanii fi Ayyuub Abubakar nama faranjiidhaa alaa bitanii karaa saniin gabaabatti yoon hin siime karaa saniin namichi bishaan baar keessatti ajjeesan. Ayyuub Abubakar hojje saahiba ta'ee namichi suni ani guyyaa Jum'ata Ayyuub Abubakar ji'a sadii eega na barsiise booda ji'a sadii eega na barsiise boodatti ajjeefame Ayyuub Abubakar. Haqa dubbachuu isaaniitiif gaazexeessitoonni Oromoo ajjeefaman kan akka Shawaalul Mangistuu, Abubakar Muusaa fi Awwadaay Roobaas isaan kabroo turan. Mootummaan Haayile Sillaasee biyya keessatti mormii uummata Oromoon isa mudaterra aanuuf magaalaa Harar keessatti onkololeessa 21 bara 1965 otoon jaallatin sagantaa raadiyoo afaan Oromoo jalqabuuf dirqame. Namooti sagantaa raadiyoo afaan Oromoon magaalaa Harar irratti jalqaban akka dubbatanitti raadiyoon sun kan Harar irratti baname ittiin uummata Oromoo goyoomsuuf ture.
Namooti kun akka jedhanitti sagantaaleen afaan Oromootiin yeroo sana darban kan afaan Oromootiin qophaa'aniif dantaa uummata Oromoo kan eegsisan otoo hin taane imaammata mootummaa sanaa uummata Oromoo fudhachiisuuf kan afaan Amaaraatiin dhiyaatu gara afaan Oromootti hiikuun akka ta'e dubbatu. Namoota akka Kumaa Edee, Huseen Adamii fi Tamasgeen Gammadaa namoota yeroo duraatiif raadiyoo Hararirra hojjechaa turan yoo ta'an moggaa sagantaa sanaas sirni sun afaan ittiin uummata Oromoo waamuun akka mogga'u yaada dhiyeessanillee qabsoo namoota raadiyoo kanarra yeroo duraatiif ga'ee fudhataniin maqaa sagantaa sanaa af qophii afaan Oromoo jedhamee akka waamamu taasifamee jedhu. Bara 1967 sagantaan sun Hararirraa ka'ee gara Finfinneetti yoo darbu namooti akka Huseen Badhaasoo, Mokonnin Tolaa fi Isaayyaas Hordofaafaa ga'ee keessaa fudhachuu jalqaban. Bara 1988 ammoo haala ture keessatti sagaleen adda bilisummaa Oromoo biyya alaatti hundaa'ee tamsaasa isaa eegaluun roorroo, acuuccaa fi dararama uummata Oromoo irra ga'u uummatichatti himuu jalqabe. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sirni fiwudaalaa afaan aadaaf seenaa uummata Oromoo irratti dhiibbaa geessisaa ture sun sochii barattootaa fi ilmaan cunqurfamtootaatiin erga aangoorraa darbameen booda raadiyoo Itoophiyaa irratti afaan Oromoo akka sagantaa tokkootti sa'a tokkoof yeroo qilleensaa argate Finfinnee keessaa darbuu jalqabe. Sagantaan raadiyoo afaan Oromoo Finfinnee irraa yoo tamsa'uu jalqabu sagaleen yeroo duraatiif guutummaa biyyattii keessatti dhaga'ames sagalee obbo Kifilee Jootee ture. Kun raadiyoo Itoophiyaati. Raadiyoon Itoophiyaa wiixataa hanga jimaataatti ganama sa'aatii 12 hanga 1tti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti kiilooheerzii dambalii giddu galeessaa 594 684 828 855 873 fi 972 irratti sagantaa afaan Oromootiin dabarsuu amma jalqaba. Ganama keessaa sa'aatii 12. Gama miidiyaa maxxansaatiin gaazexaan jalqaba biyya keessatti maxxansaaf oolte Bariisaadha. Mee akkaataan hundeeffama gaazexaa Bariisaa maal fakkaata ture? Hundeessaaf gaazexeessaa Mahadii Amiid Muudee akkattaa nutti nuu ibsa. Erga edgata babratii zamachaa kana fixneen boodatti amma nama hedduudhaan wal bare. Dur naman beeku daggala Bahardaariin gala jechaadha high schooliin barsiisa. Amma asitti namoota maqaa dha'uu barbaadu fuulli waaqayyootti haa toluu nama akka Qees Guddinaa Tumsaa, Dobbaleessa isaanii Baaroo Tumsaa, akkasumatti illee Koloneel Takkaa Tulluu, akkasumatti illee jiranatti fakkaata Shaalaqaa Fissaa Hagadaa. Jarri kun hundumtu amma isaanitti kalaa'ee amma isaaniin wal bareetanan gaazexaa kana banuu barbaade. Hin ta'uu nun jedhan amma gizee sadaffaatiif gizee maastaqa ministeerii dhaqu namticha Shaalaqaa Girmaa Yilmaa jedhamu akkasii wadda ministeera. Maal naan jedhe maal na gaafattee jedhe gaazexaa afaan Oromootiin akka hayyamamuu barbaadaa jennaan fi'uu jedhe ati waan hin taane gaafattee jedhe waan lama gaafattee jedhe wanni lameen inni duraa gaazexaa jettee jedhe gaazexaan monopoolii mootummaati Itoophiyaa keessatti yeroo sanatti. Poolisina armijaa kan mootummaati, wattaadarnaa alaamaa kan mootummaati, addis zaman kan mootummaati, zaarayyuu dhuunfaa gartee kuni monopoolii mootummaati gaazexaa hin ta'u magaaziina naan jedhe matseheetii. Kan lammataa afaan Oromoo naan jettee jedhe. Afaan biraa afaan Amaaraatii matseheetii naan jedhe ammaan si fakkaata. Afaan Ingiliziitii matseheetii naan jedhe ammaan si hayyama naan jedhe. Waan lama kan hin taane insi gorsaa naan jedhe. Hoo nama dargii beeku beekte achi dhaqeetii san gaafadhuu naan jedhe. Gizee sanatti obbo Baaroon jara hin beekaa karaa isaaniitiin itti dhihaannee akkasitti guyyaa tokko
waan isin mareet al-araashuu jettanii lafa qotee bulaadhaaf deebiftanii Haayile Sillaasee namticha badaa gadhee Oromoo fixee fi Itoophiyaallee miidhe san gombiftanii mee afaanumaan beekunan amma isin faarsaati guyyuma tokkoof nu hayyamaa jennee akkasitti maskaram huletti guyyaa tokkoof nu hayyaman first anniversary ayyaana turaa jecha achirratti nuti artikilaas niwsiis waa marak barreessine yaa saba Oromoo beekaa si achi torban lama lamatti gaazexaan Oromoo beheera eeggadhaa jennee piroomisii goonee fuunee koopii adda addaa bakka hundatti tamsaafne bakka gabaree dhufe kana hunda isin garuu hayyama guyyaa tokko qofa qabdan hayyama guyyaa tokko qabna achi fuunee አንደኛ ክፍለ ጦር ክቡር ዘበኛ ጃለንቲ ኢንከኒኔ አራተኛ ክፍለ ጦር ኢንከኒኔ ኤር ፎርስ ቢሾፍቱ ጌስኔ ከኒኔ ባህር ኃይሊ ምጽዋ ጌስኔ ከኒኔ ኦጋዴንቲ ከጅሩ ሶስተኛ ክፍለ ጦር ከነ ሁንዳ ኬሰቲ ፈጫፍኔ ሞጋስተኒቱ ጋ መቃ በሪሳደ መቃም በሪሳደ አከሲቲ ከኒኔ ትኒኒ አስዴቪን ዱከንቲ ዱምቴ ከን ገርቴ አዱሌን ገና ህምበሂን ግዱ ከነጀቻ so gize sanatti mootummaan gadheen nuti beenu mootummaan Haayile Sillaasee jigee kufe abbaan lafummaa saniis badee dhabame tarii Oromoodhaaf imbariitii waan jedhu abdii waan qabnuuf afaan Oromootilleen yeroo duraatiif reediyooleen Finfinneetti baname Sandurallee Hararratti baname tarii wanni kun karaa qaceelaa seenee jira wanta jedhu abdii waan qabnuuf bariisaa jenne garuu akka booda agarreetti wanni bariine indukkanooftee jechaadha. mootummaan dargiis wayita afaan Oromoo raadiyoo biyyoolessaa irratti yeroo qilleensaa sa'a tokkoof hayyamus ta'e gaazexaa bariisaa jalqabsiisu guddina afaan Oromootiif dhimmamee osoo hin taane sirna isaa aangoorra turfachuuf akka ta'e beekamaadha. bara 1991 kufaatii sirna dargii hordofuun seenaa miidiyaa Oromoo keessatti injifannoowwan haaraan galmaawan. sagantaan televiziyoonii afaan Oromoo yeroo duraatiif biyya keessatti baname mootummaan biyya bulchuu dantaa ofii tikfachuuf dhimmatti haa ba'ullee malee sagantaaleen televiziyoonii sanarratti darbanii fi ifaajeen gaazexeessitoota Oromoo televiziyoonii sanarraa hojjetanii kan akka laayyootti ilaalamu miti. dhiibbaa fi doorsisa mootummaa biyya bulchuu ofirratti ilaallataa guddinaa fi dagaagina afaan Oromoo keessatti gaazexeessitoonni sun ga'ee guddaa gumaachan. keessumaa sagantaa afaan Oromoo gama televiziyooniitiin darbuun hedatee Oromiyaa keessatti barmooti afaan Oromootiin kennamuu jalqabu kitaabolee fi gaazexoonni dhuunfaa eegaluun asoosamni afaan Oromoo maxxanfamuu jalqabuun injifannoo biraa ture. afaan Oromoo biyya keessaa babal'achuun waliin wal qabatee bara 1996 sagaleen raadiyoo Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo Waashingtan DC irraa daqiiqaa 15f tamsa'uu eegalee boodas fedhii odeeffannoo uummata Oromoo irratti hundaa'uun gara daqiiqaa 30tti guddachuun ammoo seenaa miidiyaa Oromoo keessatti injifannoo biraa galmeesse. kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. haa ta'uti kun hundumtuu dheebuu odeeffannoo Oromoo guutuu hin dandeenye. biyyoota alaa keessatti raadiyooleen sagantaa afaan Oromoo jaarmiyaalee hawaasa Oromoo dhaabbilee siyaasaa fi akkasumas namoota dhuunfaatiin haa jalqaban iyyuu malee miidiyaan ilaalcha siyaasaa amantii fi kanneen biroorraa walaboomee uummata hunda bakka tokkotti hirmaachisuu fi keessumaa dhiibbaa mootummaan uummata Oromoo irraan ga'aatti jiru kallattiin uummata biyya keessaatti himu hin turre. egaan kanaaf kan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dheebuu odeeffannoo uummati Oromoo qabu guutuuf namoota hanga tokkoon hundeeffamee bitootessa tokko bara 2014 kan tamsaasa saatalaayitii yeroo duraatiif jalqabe. seenaa miidiyaa Oromoo keessattis yeroo duraatiif fedhii uummata Oromoo irratti hundaa'uun miidiyaa saatalaayitii uummata Oromoon dhaabbate isa jalqabaa ta'e. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork namooti hangi tokko hundeeffama isaatiif gumaacha godhanillee har'a qabeenya uummata Oromoo miliyoonaa ta'uun gurraa ijaa fi afaan ta'uun uummata Oromoo aardii hundaarra jiran riqicha ta'ee wal quunnamsiisaatti jira.
Oromiyaa Miidiyaa Neetwork guyyaa hundeeffama isaarraa jalqabee odeeffannoolee jajjaboo dhimmoota garaagaraa irratti xiyyeeffachuun gabaasaatti ture, gabaasaattis jira. Boris deeggarsa uummata Oromootiin itti fufa. Kanneen biyya keessaa nu hordofaa jirtanis ta'e kanneen biyyoota alaa keessaa sagantaa keenya kabaja hundeeffama waggaa tokkoffaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kallattiin caqasaatti jirtan irra deebi'uun baga geessanii baga gammaddaniin isiniin jedha. Anabdii Fixeeti. Kan hordofaatti jirtan sirna kabaja hundeeffama waggaa tokkoffaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan magaalaa Minneapolis Minnesota keessaa kallattiin isiniif darbaa jiru. Sagantaan keenya itti fufa. Irra deebi'een ammas baga gammaddanii baga gammannee jedha.